Arrawaa'ee marsaa laguu daa'imman reefuu dhalatanii isinitti hima. Akkam jirtu ani Dooktara Barraadha. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immanii. Daa'imman kanneen saalaan dubara ta'an dhalatanii guyyaa 2 hanga torban 2 gidduutti dhiigni xiqqoon karaa qaama isaanii dhufee daayipparii isaanii irratti mul'achuu danda'a. Kun marsaa laguu daa'immanii jedhama. Kunis kan dhufu yeroo gadameessa haadhaa keessa jiran hormoonii istiroojiinii fi pirojesteroonii qaamni haadhaa oomishee gara daa'imaatti darbuudhaan gadameessa daa'ima sanaa furdisa. Gadameessi daa'ima sanaa immoo erga furdatee booda daa'imni yeroo gadameessa haadhaatii ba'u yeroo dhalatu jechuudha. Guyyaa muraasa booda guyyaa 2-3 booda qaama daa'imaa keessaa hormooniin kun ni hir'ata. Yeroo kana immoo gadameessi hiitee ture sun dhiiguu jalqaba jechuudha. Dhiigni kunis baay'ee xiqqoo kan ta'ee fi kan dhangala'aa dabalataa xiqqoo makatedha. Yoo baay'ate guyyaa 3-4 tura. Guyyaa 3-4 booda ofuma isaa deebi'ee dhiisaa ni bada. Kun rakkoos kan qabu miti. Haa ta'u malee yoo baay'ee kan dhiigan ta'e, yoo qaama isaanii keessaa bakka biraa kan dhiigan ta'e, akkasumas hanga guyyaa jedhamee ol kan dhiigan yoo ta'e, wanti kun isa ta'uu dhiisuu waan danda'uuf ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Inni kun dhalatanii guyyaa 2 hanga torban 2 gidduuttidha. Baay'ee dhangala'aa dhiiga xiqqoo taate kan dhangala'aa makatedha. Inni turus guyyaa 3-4 qofadha. Daa'imni mallattoo biraa gara biraa mallattoo rakkoo tokkoyyuu kan hin qabnedha. Kun egaa marsaa laguu daa'immanii jedhama. Kun waan nama naasisus miti. Noormaal fiiziyooloojiidha. Kanuma jirudha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Turtii gaarii.